Shamarka fuudhee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya odeessaaleetti fiixeewwan addunyaa irraan hordoftan marattuu nageenyi keenya isin dhaqqabu qophii keenya odeessaalee ka torbaanitti yeroo sadi jechuunis kibxata kamisaa fi sanbata xinnaa akka guyyaa har'aa isin dhiyaatu ka sanbata xinnaatti walitti deebineetti jira. Waahillan koo yuun ingidaa fi guyyoo waariyoo na wajjin qophii kana keessummeessuudhaan sa'aatii tokkoof na waliin turu haga xumuraatti nu hordofaa isiniin jennaa baga nagaan dhuftan. Hayyee jalqaba irratti waraanni bilisummaa Oromoo ajajii waraana bilisummaa Oromoo olaanaan jechuudha. Humnooti Eritiriyaa Oromiyaa kutaalee garaagaraatti bobbaafamanii uummata nagaa miidhaa akka jiran qa'ee hawaasa nagaa barbadeessaa akka jiran ibsa baasee jira. Dhimma sanarratti naasofna ajandaawwan jiran isin itti fufaa. Gama kan biraatiin dhimmi dubbii ijoo ta'ee jiru dhimma aasxaa yookaan loogoo biiroon barnoota Oromiyaa jijjiirradhe jedhee ifoomsaa jiruuti. Dhimma kanaan wal qabatee hedduun qeeqa isaanii ibsaati kan jiranii biiroon kunis wanta jedhanii qaba. Dhimma kana bal'inaan kan ilaallu ta'a. Hamaleellee ragaa kees biltsiginnaa irraa nu dhaqqabeen biltsiginnaan ammaan tana eegii waraani xumurametti wal nyaachuu jirti. Achirratti ammoo dookumentii baati tokko gubbaatu waan kanarraa bal'inaan dhossaan barattee jirti. Dookumentiin sun harkeen jira. Dookumentii sun irra naasofna. Dabalataan ammoo waraan kaaba Itoophiyaatiin wal qabate eegii bara 2022 kun seen guyyaa 15 yookaan 7 keessatti namooti 108 caalan ijjeefamu dhaabbati mootummoota gamtoomanii ragabee jira. Dhaabbatichi waraan kana yeroo natattamaan dhaabaa jedhetti mootummaa Abiy Ahmediiti erga dabarsee jira. Hamaleellee ergamaan addaa gaafa Afrikaa Jeffrey Feltman bakka bu'uun gara Itoophiyaa imalnameedhaan dhiyoottuu Itoophiyaa dhufaa jedhanii Itoophiyaa qofaa miti Suudaan, Saawudii Arabiyaa fi Itoophiyaa daawwatanii maqaan isaa David Satterfield jedhama. David Satterfield ergamaa addaa United States kan gaafa Afrikaa keessumaa dhimmoota Itoophiyaa, Suudaanii fi Somaaliyaa irratti Jeffrey Feltman bakka bu'anii yeroo jalqabaatiif biyyoota sadan amma guyyoon kaase Saawudii Arabiyaa, Itoophiyaa fi Suudaan daawwatu yeroo nu ga'e waa'ee sanaas hin mari'annaa. Jalqaba irratti ibsa ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo irraa eegallaa gabaabsinee ajandaa kana keessaa baana yuunituuf. Addi bilisummaa Oromoo waboon yookaan ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baaseeti kan inni jiru. Ibsi inni baase kun keessumaan afaan Ingiliziidhaan kan ba'eedha kan arge hawaasa addunyaaf ergaa dabarsuu waan giddugala godhate fakkaata. Qabxiin ijoon ibsi kun irratti fuulleffate waraanni Eertiraa yeroo ammaa Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti bobbaafamuudhaan gochaa yakka suukanneessaa garaagaraa raawwataa jiraachuu waan ibsudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akka ibsetti yeroo ammaa waraanni Eertiraa bakkeewwan itti bobbaafamee jiru keessaa godinaaleen Wallaggaa lixaa akkasumas Qellee Wallaggaa darbee immoo naannoo Beenishaangul Gumuz iddoowwan Oromiyaadhaan wal daangessan isaan ijoo ta'uudha kan ibsee jiru waraanni bilisummaa Oromoo jechuudha. Egaa kana duras bara 2021 baatee eblaa keessa gara Oromiyaatti bobbaafamee turu waraanni Eertiraa gara Oromiyaatti bobbaafamee turu. Yeroo sanatti immoo yakka yookaan gochoota suukanneessoo garaagaraa uummata irratti raawwataa turuudha kan inni ibsee addi bilisummaa Oromoo waboon jechuudha. Yeroo barreen gaddaa jechuunis waggaa tokkoon dura yeroo bobbaafamee turetti Oromiyaatti bobbaafamee turetti yakkoota suukanneessoo garaagaraa uummata irratti raawwataa tureera kan jedhu ibsi kuni keessuma caamsaa darbe keessa godina Wallaggaa lixaa aanaa Sayyoonoolee keessatti kunnaan bultoota tarba ta'an badii tokko malee akkanumaan jimlaadhaan ajjeesuu isaa fakkeenyummaadhaan ni eera. Egaa waraanni Eertiraa Oromiyaadhaan alas iddoowwan bobbaafame birootti yakkoota garaagaraa raawwataa turuu isaa wanti ibsu yookaan wanti eeru ni jira ibsi kuni. Yakkoota suukanneessoo waraanni Eertiraa raawwataa jiru kan ammoo addunyaan callistee ilaaluutu amma gara Oromiyaatti akka babal'atu taasisee jechuudhaan xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa dhimma kanarratti ta'uu akka qabuuf wanti inni gaafatanii waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaa jiru. Akkuma nulleen ibsa kan qofatu hundaan torbaanota dabran kan keessa irraa gabaasa turre yeroon gabaasa tokko hojjete jira lixa Oromiyaatti konkolaataan 69 ol waraani bobbaa jiraachuu dubbachaa ture aanaan filloo qofa irratti aanaa tokko irratti kan malee kibba Oromiyaa jiddu galeessa Oromiyaa keessa man uummata gubuu uummata qulqulluu jeesu eegi waraan kaaba irra xiqqoo boqonnaa argatanii garan deebanii Oromoo irraa waan xiyyeeffatan fakkaatanii sun pilaanii sirni biltsiginnaa dookumentoota nu dhaqqabde keessa karoorfate keessa waraan bilisummaa Oromoo waliin korinteenu mariin qabnu
imballeessinaa dhaadannoo dhooti saalee dabirra balinaan dubbanne jirra amma gabaasa ibsa ajajaan olaanaan waraan bilisummaa Oromoo baasan keessatti waraani biltsiginnaa waggootaa fi nu waliin lixa Oromiyaa naannoo Qeellam Wallagga fa Wallaggi lixafa akkasumas naannolee Beenishaangumuz jidduutti waladha turreen loltooteen mo'achuu hin dandeenye kanaafuu loltoota garee Shaabiyaa irra fidateen uummata keenya gooluu irratti argamaa jedhe jira waraani kunini armaan dura illee barkum lamaaf akkuma yoo injir kum lamaaf 21 keessa naannoo ibla keessallee qonnaan bultoota torba dabalatee namoota nagaa rashanu man uummata gubuu yakkoota hamaama Oromoo irratti hojjechaa qubqabdanii irdeebiin gaafasillee iyyan nu gooneen mootummaan Abiyyi Ahmad Oromiyaa wagga 3 guutuu cufee addunyaan qubin qabna haleela ture namijjeessa ture yakkoota hamaama hojjechaa ture nu iyyan gooneen na waraani sun keessa deebee ture marslammee soofam deebee uummata gooluu jira mootummaan Abiyyi Ahmad mootummaa fudhatamu uummata hin qabne waan taateef uummata irreen bulchuuf jilbifachiisuuf Oromiyaa gooluu jira addunyaan callifta afaan qabatte laaluun qabdu nu ammoo edha waraani bilisummaa Oromoo ibsisa kan keessatti uummata Oromoo akkasumas sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan tissuuf waan dandeen guutuun goona waraana Abiyyi Ahmadiin qolannaa jedhe jira ibsi waraan bilisummaa Oromoo gabaabina kanum fakkaata gabaabsee waan kaan keessa irra deebi'ee kaasuudhaaf tokko dirreen waraanaas dirreen siyaasaas gara giddugaleessa biyya Oromiyaatti deebi'uusaa inni darbe odeessaalee irratti sanada Opiidoo kaabilisignaa Oromiyaa giddugaleessa warreen kaabinee turre keessumaa akka ibsa ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kana irratti kooriidariin Oromiyaa fi Asoosaa wal quunnamsiisu humnoota Shaabiyaa kanneeniin reed godhamaa to'atamaa akka jiru kan dhagaa jiru kun immoo kan ta'eef waraanni bilisummaa lixa Oromiyaa keessumaa godinaalee Wallaggaa keessa socho'u humna mootummaatii ol waan ta'eef humna kana cabsuudhaaf waraanni Abiyyi Ahmad waan hin dandeenyeef humna Shaabiyaa akkuma loltootaa fi uummata Tigraay cabsuudhaaf itti fayyadame gara Oromiyaatti bobbaasuu odeeffannoon waraanni bilisummaa Oromoo karaa press release yookiin ibsa baase kanaan argannee jirra egaa humnooti Shaabiyaadha waraana qofa osoo hin taane caasan basaasaa isaanii intelligensiin Eritreyaadha biyya guutuu dhuunfatee akka jiru yeroo garagaraatti waan irra deddeebiin dhagaa turtan daawwattoota keenya haleellaan loltoota Shaabiyaa qofa osoo hin taane haleellaan qilleensaarree kutaalee Oromiyaa garagaraatti irra deddeebiin raawwatamaa akka jiru ibsa isaa keessatti ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kaasee jira karaa biraatiin immoo ka xiyyeeffannaa argachuu qabu ibsa isaa keessatti ka waraanni bilisummaa Oromoo kaase hawaasi addunyaa irra caalatti xiyyeeffannaan isaa kaaba Itoophiyaa yookiin Tigraay keessa ture haa ta'uuti immoo cubbuun dararaan gidiraan Tigraay hin caalle Oromiyaa keessatti raawwataa akka jiru kaasee jira sanaaf waan Oromiyaadha xiyyeeffannaa argachuu akka qabudha ergaa kana keessatti kan kaa'achu yakkoonni waraanaan wal qabatanii loltoonni Eertiraa raawwatanii kan handurallee ajandaa ijoo miidiyaalee addunyaa ta'eeti kan inni ture keessumaa lola Tigraayin wal qabatee iddoowwan kanneen akka Aksuumitti gochi duguuggaa sanyii isaan dhalattoota Tigraay irratti lammiilee nagaa irratti raawwataa turan humni kun amma humna badii akka inni ta'edha kan inni argisiisu humni badii akka kana fakkaatu gocha dirqeen gudeedduu gocha saamichaa ajjeechaa jimlaa haga duguuggaa sanyiitti ga'u Tigraay keessatti raawwataa ture kun yeroo ammaa gara Oromiyaatti akka bobbaafamu taasifamuun hawaasa keenyaaf yaaddoo guddaadha humni kun iddoo sila ibsa kana keessatti eerame aanaa sayyoon nolee qofatti miti kanaan dura yeroo bobbaafame ture gara gindabaratti shawaalita keessatti yakka guddaa raawwataa turuusaa nutillee wanti nuti gabaasaa turre ni jira egaa amma immoo bal'inaanidha humni kun guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amuun lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gama sanaan taasifamu waraana Eertiraa fi humna addaa poolisii Oromiyaatiin akka hoogganamu ta'eeti jira jechuudhaan wanti inni eeru ni jira ibsi kuni warri federaalaa haleellaa xiyyaaraa fi dirooniidhaan raawwataniin warri kun ammoo lafoodhaan bobbaafamanii jiraachuudha kan inni eeru egaa gochoonni kana dura Tigraayitti dhagahaa turre kun ededaan gara Oromiyaatti deemaa jiraachuu isaanii waraanni guutummaan guutuutti dirree Oromiyaa keessatti akka ta'uuf yaadamee biltsiginnaan bifa kanaan hojjetaa jiraachuu yoo hatattamaan hawaasni addunyaa gidduu galee waan kanatti fala gochuudha baate yakkoonni suukanneessuun sun ituufiinsaan ammas Oromiyaa keessatti humna kanaan raawwatamuuf kan jiran ta'uudha kun gam tokkoon yaaddoo guddaadha hawaasa iddoowwan loltoonni kunniin itti bobbaafamanii jiranitti dararaa argaa jiruufillee Oromoon guutuu addunyaarra jiru sagalee ta'uun barbaachisaadha jedhee yaada. Yaa loltoota Eertiraa loltoota biyyi bakka bu'uu dandeettu disipiliiniin isin ittiin leenjitelleen haalli isin kee jiraatulleen loltoota ergam garee maafiyaa fudhatte chochootu maafiyummaa amma
mootummaan Dr. Abiy Ahmed jalqabee waggaa afran biyyattiin goola turee fi ka'umsi isaa Isaayyaas Afwerqi jechuudha. Isaayyaas Afwerqi nam kiraateriyaa mootummaa guutuu danda'u miti. Nam duuriyyuma uummata hoosteejii gootee waggaa 27 waggaa 30 konstituushinii tokko malee filannoo tokko malee paarlama tokko malee waan feet gootee biyyi bulchitu waan taateef loltoota Eertiraa akka isaan criminal ta'anii akka isaan criminals maafiyaa ta'an addunyaan irra waliigaltee jechuudha. Gudeeddifaa namoota rashanuufaa jimlaa nama yakka maantana waraani bilisignaa hojjetu kana achirra korroju loltoota Eertiraa irra baratti baay'ee loltoota Itoophiyaa disipiliina akkanaan qabdu du'i illoo hataa taate civilians yoo protesting jiraatu uummata dhukaafte jeesu amala akkasiinum qabdi garuu man uummata deemte man uummata gubuu dubru gudeedu saamu gocha kana kan keessan turre gocha kana amma loltoota Isaayyaas Afwerqi fudhatte amma wanni guddoon mootummaan bilisignaa tolchuu jiru mootummaan bilisignaa namichi tokkotti gowwaa wayiiti ree qaba ree isa keessa korbeessi ree tokko alkane jeeqe dadhabe korbeessi ree bir jira obobobo jedhe alkane ree dhawween naani waraabes hama qayollaa baay'uusa jirtu tokko jira balbal banee korbeessi kun rakkise jira waraabessi kun kanyaatu jedhe waraabessi balbala seensee jechuudha waraabessi ree dhibba olii jala jeesse inni khabar baat korbeessu nyaachisuuf garuu ree dhibba jala fixe jechuudha bilisignaa warshaneedhanii yookaan warshaneedhu waraan bilisummaa Oromoo balleessuu fedha haadhi jeesuu jirti man uummata gubuu jirti uummata gudeedii jirti Oromiyaa iyyoomsuu jirti jechuudha deegaggalchuu jirti uummatiin qotaati hin bocaat nagaan qab bultiin qab armaanuun geemmii armaan ammoo mootummaa shorro keessatti ta'e balleessuu jir dhugaan uummati Oromoo kee jiru ibsi addi bilisummaa Oromoo kun yeroo waraana bilisummaa Oromoo kun yeroo kennu of course reality Oromiyaa ibsuu dandeenye yuuyaan is a little wanni Oromiyaan kee jirtu dhugaa Oromoon kee jira addunyaa qaba kanaafuu yakki waraana gurdaan hojjetamuu jira garee Isaayyaas Afwerqi bobbaas garee shiftaa uummata qulqulluu bobbaasanii ficcisiisuu jiranii Oromoon callisuun qabeenya toopik ittaanu dabar. Ajandaa keenya lammaffaatti dabarree jira daawwattoota keenya kan daawwataatti jirtan odeessaalee keenya kan sanbata xinnaati ajandaan keenya ittaan waa'ee jijjiirama asxaa kan biiroo barnootaa Oromiyaa tibbana ajandaa miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee jajjaboo kan biroollee ta'eedha tibbana asxaan biiroo barnootaa Oromiyaa kan duraan beeknu bifa haaraadhaan akkaataa eenyummaa seenaa fi duudhaa Oromoo ibsuu hin dandeenyeen asxaa biraatiin bakka bu'eera waan sun immoo atakaaroo kaasee jira biiroon barnootaa Oromiyaas karaa ittaana hogganaasaa miidiyaa BBC Afaan Oromootiif deebii kenneera waan sanarratti haa dubbannu. Akkuma ati kaaste dhimmi loogoo yookaan asxaa biiroo barnootaa Oromiyaa jijjiiramuu kun dhimma miidiyaalee hawaasaaf akkasumas mainstream miidiyaa irratti illee ajandaa ta'ee jirudha dhimma atakaaroo jabaa kaasaa jirudha. Egaa biiroon barnoota Oromiyaa maalidha kan inni jijjiire dhimma jedhu ilaalaa deemuun barbaachisaadha jedhee yaada waa'ee loogoo yookaan asxaa jijjiiramuu kana gaafa kaasnu inni guddaan biiroon barnoota Oromiyaa loogoo yookaan asxaa isaa duraanirraa haqee mallattoo calaqqee eenyummaa Oromummaadha. Amma asirraa akkuma argaa jirrutti loogoon yookaan asxaan kun wantoota garaagaraadha kan inni of keessatti qabatee jiru. Gam tokkoon faajjiin sirna gadaa jira, gama kan biraatiin odaan jira, qubeen afaan Oromoon jira, baacaadaa jedhee akkasumas guucni egeree Oromiyaa ibsuu mul'isu kitaaba bifa dirree magariisa Oromiyaa mul'isuun qophaa'ee irra dhaabbatee haalli inni itti mul'isu ni jira. Waliigalaan gaafa walitti qabdee ilaaltu loogoon yookaan asxaan biiroo barnoota Oromiyaa duraanii kun mallattoo calaqqee Oromummaa ta'an kanneen akka odaa, kanneen akka sirna gadaa, kanneen akka qubee afaan Oromoo kanaaf dhimmoota jajjaboo Oromoo biratti hiika guddaa qaban hedduu kan of keessatti hammatee fi eenyummaa Oromummaa fi Oromiyaa kan calaqqisiisu ture jechuun ni danda'ama. Haa ta'uti asxaan yeroo ammaa biiroon barnoota Oromiyaatti jijjiirachuudhaaf filatee jiru. Tokkoffaa halluu dhumtinni filatellee halluu falaasamaa Oromoo keessatti hiika baay'ee hin qabne hiiki isaa hagas mara ba'ee yookaan booldi ta'ee mul'atu miti. Cuquliisni maal akka inni bakka bu'u baay'een keenya hagas mara an akka nama dhuunfaatti baay'ee hin beeku yookaan dhimma hiika guddaa qabu ta'ee falaasama Oromoo keessatti yeroo inni ba'ee mul'atu hin argu. Darbee loogoo kana yookaan asxaa haaraa ba'e kanarra mallattoon calaqqee eenyummaa
Oromoo yookaan sabichaa mul'isan tokkollee hin jirani barreeffamuma biiroo sana ibsu kan afaan Amaaraa fi afaan Oromoodhaan qophaa'e darbee halluu cuquliisa kan falaasama Oromoo keessatti agas mara hiikni isaa booldi ta'ee hin mul'anne kanarratti kan hundaa'e dhagaa maaliif mallattoolee eenyummaa Oromummaa kana ofirraa haquudhaaf murteessee waan jedhu adeemsumaan ilaali. Yaa wanni ta'uu jira is obvious wama waggaa sadeen dabre Oromoon wawwaata tur shakka turetti practically nu mul'ate kunini waan Oromoo bakka bu'uu danda'a laanuma jalqaba irratti Oromoo aamilee isaa cabsanii ayyooti isaa hidha galchanii namoota kaan ijjeessanii kaan biyya baasanii amma nam dubbachuu danda'a nama influence uumuu danda'a cufayyuu eegii under the control godhanii dhibba rangaanii eegii aamilee uummata diqqoo gad buusaniin duubatti gar projektii karoorfatanii seenanii jiranii jechuudha. Projektiin waliigalaa projektiin Dr. Abiy Ahmed khasoob hin qabne khamaan hin qabne Itoophiyaa gudditti ijaaru. Itoophiyaa gudditti ijaaru keessatti ammoo Oromoo maalakta walumaan beekna jechuudha. Itoophiyaa gudditti jedhan. Gudditti warri jedhu yaa akkasuma inni yaamna. Itoophiyaa gudditti sun keessatti Oromoon diin Itoophiyaa gudditti jedhanii yaadan. Bakka Oromiyaa naannoon jedhamti jirtutti yookaan uummati Oromoo jedhan jirutti Itoophiyaa guddoo ijaaru akka hin dandeenye namanii jechuudha. Kanaafuu waan uummata Oromoo ilaalata kan balleessu karoora jalqaba maal godhani waan uummata Oromoo ilaal kan balleessuu fi practical itti dhufan Oromoo waggaa afuriin dur gaaf qabsaa gaafi gurguddoo gaafachaa ture. Gaafi Oromoo sun am sadarkaa waan gaafachaa ture dhabuu callaa miti waan itti gaddisiisa wamti xiqqoo bar wayyaaneetu qabnuyyuu sadarkaa dhabuu gubbaa jirraa jechuudha. Sun keessa tokko qube am namoonni tokko amma mormiin akkana kaatee fuul feesbuukii gubbaa deemtu taph itti fakkaatiin jira. Maal logoon jijjiiramu baate is not about logoon jijjiiramu dhabuu miti karoori waan kana what is the mission behind waan kan tolchuuf maaliif barbaachisee waan jette mee mallattum warra kana yoo fudhannu mallattum ammaan tana Biraanuu Naggaa jijjiirkan ka fudhannu jalqaba irratti wanni sun maaliif jijjiiruu barbaachisu waan jedhe irra dubbachuu barbaadu wanni jijjiiruu barbaachisaniif waan dhibii miti Aabaa caada jechuun qubee afaan Oromoo balleessuun karoor mootummaan Dr. Abiy Ahmed karoorfata harka qabu karaa Biraanuu Naggaatiin hojirra oolchuuf lamaffaa naannoo Oromiyaa jedhama akka hin jiraan naannoo Itoophiyaa wanni Itoophiyaa waliigalaa maqaa Itoophiyaa malee maqaan Oromoo akka hin dhaan alaama abbaa gadaa balleessu amlaal dubbisun odaa jira odaa kan ilaan arguun barbaadan arma alaaba Oromiyaa jira alaaba abbaa gadaa jira alaaba abbaa gadaa kan ilaan arguun barbaadan cuuf caala aabaa caada qubeen jettuun hiika dhibi qabdi qubee qofaa miti by the way dhalooti ammaan tan jiru dhalooti sadarkaa kanaan Oromiyaa ga'ee Abiy Ahmed faa garbummaa wayyaanee jalabaasaa kisiin uummata irra bookkiftu godhe dhalooti qubee kanaa jechuudha. Qubee cabsuu fi istiraatejii karoorfatanii ittiin deemuu jiranii jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti am justify godhuuf gad baanii wanni kun hiikaan isaatu maali hoos hiika waan tokkoon qabu. Halluu cuquliisa kun maal hojjeteen opiniyoon tokko sii deebisuu hin dandeettu. Amma ganam lafa fakkaatee tokko maal jetti samaayii fakkaataa. Maani duumessa fakkaataa jedhan kanaafuu nu imalii keen gaafa Afrikaa ijaaru an si dhukkubdi beektaa yeroo tokko wargan dufi ijaaru dadhabee lamaan nama du'a oolanii gaafa Afrikaa rabbi waliin dorgomtan makti gooti wanni godhamuu jira guutuma guutuutti eenyummaa Oromoo dhugaa Oromoo gartee calaqqee waan Oromoo agarsiisa balleessu karoora suyyaa jalqabe Oromoon taa'ee ilaalmoo falmatee soolashinii fidaa walumaan ilaallaa jechuudha. Dhimma kanarratti hoogganaa ittaanaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Galaanaa Walda Mikaa'el yaada BBC afaan Oromootiif kennan daawwannee gara marii keenyaatti deebina. Loogoo qabna ture abdeet gochuu barbaanne abdeet goone kun immoo fedhii keenya malee namni irratti murteessu hin jiru dhaabbanni baay'een loogoo isaa guyyaa guyyaan jijjiira. Loogoo san keessatti wantoonni mul'atan tokko yeroo ammaa kana keessatti jaarraa ammaa kana keessatti promote gochuu waan hin barbaanne already established waan ta'anii jennee ka fudhannee jijjiiruuf deemne already post egagoone gara ji'a afuriitti publikiin yaada irratti kennaa turanii isa sana fudhannee fooyyessaa dhufnee faayidaa isa ta'e kana ta'a jennee qilleensarra oolchine tureera kun bar qilleensarra gara ji'a ja'aan tura kanaaf amma inaugurationiin isaa gaggeeffamne officially gaggeeffamu immoo kun akkanumatti biiroon barnoota Oromiyaa fuudhee kan itti fayyadamu otoo hin taane uummataa fi stakeholderoota yookiin immoo dhimmamtoota hundaaf tokkosaa achirra ka jira waa lama waa sadii isaan jechuun maal jechuudha isa jedhu kan kanaan dura maaliif jijjiirame isa jedhu sana ibsiin kennamaa fi inni publicize ta'a. San booda logoon kun kanaaf jijjiirame isa jedhu sana uummata Oromoo isin hordofuuf too ibsitanii gaariidha.
Loogoo duraanis numatu baase. Waggaa 3 dura bahe. Loogoon sun yeroo sanatti waan yeroo sana jiru mul'isa. Amma immoo loogoon sun reyaalitii amma jiru mul'isu. Kanaaf amma haalarra jiru irratti hundaa'ee loogoon nuti amma akka loogoo biiroo barnoota Oromiyaatti bakka nu bu'a jennu kana ta'uu hin qabu kana ta'a jennee murteessine. Kanuma bakka murtii. Yaada kana caalaa fooyya'aa ta'e qabatee kan dhufuu jiraate akka man jennu kanatti kana ta'ee qofa oduu otoo hin taane kun otoo kana ta'e ka jedhu yaadni fooyya'aan smaartii ka ta'e yoo ka dhiyaatu ta'e biiroon barnoota Oromiyaa sammuu banaadha. Yaa Dr. Galaanaan akkas jedhan deebii BBCf kennanii waa lama kaasan tokkoffaa asxaan yookiin loogoon biiroo barnoota Oromiyaa armaan dura ture haala qabatamaa amma keessa jiru ka Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru jechuu isaaniiti hin agarsiisu kan jedhudha. Lammeessoo immoo nutu siniif beeka yaadedhu wayii yaada ego qabu wayiiti ka BBC gubbaatti kaasanii asxaan duraanii hanqina mataa isaa qabaachuu danda'a. Maaliif asxaan simple, memorable, timeless ta'uu qaba. Sana wajjin hanqina mataa isaa qabaachuu qaba. Garuu eenyummaa Oromoo, duudhaa Oromoo, waan Oromoo ibsuu danda'an, waan Oromiyaa ibsuu danda'an qabaachuu irratti asxaa comprehensive ture, asxaa guutuu ture jechuu hin dandeessa. Fakkeenyaaf odaa, qubee, faajjii sirna gadaa jechuun the Oromo colors kan jedhan diimaa, adii, gurraacha kan jedhan kuni tarreen isaanii yookiin tartiibi isaanii akka alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa amma itti fayyadamu haa ta'u malee these are Oromo colors. Waan Oromoo ibsan. Wanni amma Dr. Galaanaan deebisini realitiin amma Oromoon keessa jiruu fi ka qubee afaan Oromoo fi odaa Oromootiin akkasumas immoo faajjii sirna gadaa Oromootiin hin ibsamne Oromoon haaraan dhalate kamidha. Oromiyaan haaraan Dr. Galaanaan faan ibsuu danda'an kami ka jedhu. Wanni guddaan deebii Dr. Galaanaa irraa arge tuffii sirni aangoo irra jirtu kun eenyummaa Oromummaaf qabduudhaan kan argan. Sirni aangoo irra jiru kun amma eenyummaa Oromummaa mallattoo eenyummaa Oromummaa calaqqee eenyummaa Oromummaa akka arguu hin barbaanne wanti kun akka duubatti afummaatti akka isaanii ilaalaa jiranidhaan kan arge. Haala qabatamaa addunyaa wajjiniin hin deemu loogoon duraan yeroo siin jedhan loogoon duraanii maali hanqinni isaa? Hanqinni isaa maali yoo gaafatte wanti inni qabatamaadhaan ittiin si amansiisu hin jiru namni kun deebiin inni kenne irraa kan hubadhe haala qabatamaa addunyaa wajjiniin deemu. Okay, mallattoo eenyummaa Oromummaatu haala qabatamaa addunyaa waliin hin deemu duubatti afummaa ilaalcha duubatti afummaa kan amma yeroo wanti kun kan inni maddu ani kan hubadhutti Abiy Ahmed faa sabboonummaan Oromummaa Oromoo xiqqeesse ilaalcha jedhu kan bu'uura irraa eegalanii tarkaanfachiisaa turan irraa kan maddee natti fakkaatan. Mallattoon eenyummaa Oromummaa akka mul'atu hin barbaadanii mallattoon eenyummaa Oromummaa biyyattii sana diiga tokkummaa biyya sanaa diiga Oromummaan jedhanii waan yaadaniif Biraanuu Naggaa waltajjiiwwan garaagaraa irratti ilaalchi inni calaqqisiisaa ture. Oromummaan diina biyya kanaati, diina tokkummaa uummata biyya kanaati jennoo jedhuunidha kan isaan socho'an. Paartiilee yeroo garaagaraatti qaamni kun hundeessee yookaan namni kun hundeessee ittiin socho'aa tures ejjennoo wal fakkaatudha kan inni qabu. Ejjennoon sun amma hojiidhaan hiikamaa jiraachuu, hojiidhaan mul'ataa jiraachuudha. Inni guddaan deebii nama kanaarraas haa ta'u adeemsa deemamaa jiru irraa kan itti argitu jechuudha. Eenyummaa Oromummaa tuffachuu, Oromummaa waan jedhamu kana akka balaatti ilaalu kanadha kan itti irraa argitu. Akka duubatti afummaatti ilaalu. Eenyummaa sabni tokko eenyummaa isaatiin boonuun akka duubatti afummaatti ilaalamaa jechuudha biltsiginnaa biratti. Haala qabatamaa amma jiru waliin hin deemu kan isaan jedhan sirrii natti fakkaata. Haalli qabatamaan amma jiru maalidha? Ilaalcha biltsiginnaadha biyya sana kan dhuunfatee jiru. Ilaalcha biltsiginnaa faana hin deemu jechuudha. Adeemsa biltsiginnaan hordofu, adeemsa eenyummaa sabootaa lanqaxanii yookaan cafaqanii bulchuu sana faana waan hin deemneef murtoo kanarra ga'ee jira jechuudha biiroon barnootaa. Dr. Galaanaan waan kana dhaabbileen biiroon barnootaa Oromiyaa ministeera barnootarraa fudhatee jedhanii ilaalchi deeman dogoggoraa ka jedhu kaasanii jiran BBC gubbaatti. Ilaalchi kun immoo biiroon barnootaa Oromiyaa ofiisaa of danda'ee asxaasaa bocachuu hin danda'u yaada dhurraa maddaa yaadi kun yaada gabrummaarraa madduu jedhanii fudhatan. Loogoo biiroo ministeera barnootaa san nu agarsiisu kana fakkaata. Loogoowwan kunneen kitaabarraa kan hafee fi maal jedhani bakki ka irra qubate madab adii suni greenii buluurra qubate kun immoo adiirra qubate kanarraa kan hafe garaagarummaa qubee sunillee adumarra qubate
garaagarummaa inni qabu maali kan jedhu walumaa galatti loogoo kana bu'uurri isaa ministeera barnootaa ta'uusaa asumatti akkitti bocamerra understand gochuu hin dandeessa akka yuuneen kaas ministeerri barnootaa amma ministeera barnootaa hoogganaa jiran Dr. Biraanuu Naggaa kana qabsootti seene Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaa irraa baraaruufanii jedha. Dhiyoo kana immoo Ameerikaa osoo gara Itoophiyaan dhufin dhaabbileen maqaa sabootaa maqaa eenyummaa garaagaraatiin ijaaraman Itoophiyaa keessaa baduu qabu jedhanii nama dhaadataa turanii. Dhiyoo kana immoo ji'oota muraasa dura akka ministeera barnootaa ta'aniin eenyummaa sabummaa keessan warri qabattanii gara waajjira kanaa dhuftanii kaabbortaa eenyummaa keessan manatti gataa koottaadha jedhanii dubbatanii turanii. Ilaalchonni kunneen amma yaadonni kunneen xiqqoo yaadumata akkasuma naaritiifi xiqqoo fakkaatu garuu walitti daatee olaaltu konkriit akkitti sirni bilisiginnaa eenyummaa sabootaa balleessuuf keessuma bu'uura eenyummaa bu'uura bakkee dhalli namaa itti qaramu sektara barnootaa irratti hojiin dalagamaa jiru hojii salphaa akka hin taane si galachuu. Yaa waraabessaan foon naa eegattee foon kan nyaataman ba'uu hin dandeettu jechuudha. Dhuga dubbachuuf jechuun jalqaba irratti bilisiginnaatti dhuga Oromoo deebisa gaafii Oromoo deebisa haqa Oromooti qabsaa jechuun uf sobu warri hin galiniif illee cufti hin galtiif hedduu isaanii galaafi jirti kan galiniif illee hin galti waggaa fudhachuu dandeetti malee waan haani Biraanuu Naggaa gaafumni shoomame qubee nagatti dhaamaninu. Qubee yookaan sirni barnoota Itoophiyaa keessa jiru gaafa sumna gatti dhaamannee jechuudha. Biraanuu Naggaa jechuun akkuma ammaan tana hiriyootatti ibsan ayidooloojii isaa waliin beennaa jechuudha. Karoorri guddaan inni qabsoo seeneef finxaaleeyyummaan Oromoo Itoophiyaaf rakkoo guddoo kanammoo manii dhaakee taa'e dargaggoota Oromoo agisiin Oromummaa fi jaalatti argee sodaan natti uumamte boson seenee jedhe. Boson seenuun isaa maal godhe boson seenee gammoojjii keessa zoora ture bar wayyaanee takka isa gadbee mul'ate nagarre qeerroon Oromoo abiyyan goof fiddennaan abiyyi warri inni rikuruut godhate keessa ayidooloojii maal jedha wal fakkaataa wal barbaadaa jedha. Abiyyi namoota ayidooloojii isa waliin deeman karoora tokko qaban ofi guuraa jechuudha. Sun keessa warri Itoophiyaa guddiitti ijaaruuf barbaadu Itoophiyaa guddaa yoo si turte hin beennu Itoophiyaa dakka guddoo si taate hin beeku kan akka dhugaa dubbachuuf gadum deemti haleerraa hardhamtuu borillee hardhallee boramtu suni naman malee durillee guddoo si nagrinaan Biraanuu Naggaa Dr. Galaanaa Walda Mikaa'el Khadhan kun is a PhD guddoo najaa'ibe waan inni jedhu maal jedhee tuffii sadarkaa sun uummata Oromoo tuffatee wanni jechuun isaa maal si hubachiifte duri yoo xiqqoo taataniif agartan namoonni tokko namooti amalii isaanii gadgaloo jettuuni akkuma khatama seenaniini afaan dhiisan afaan Amaariffaa haasa'uu jalqaban ijoollee akkasii seenanii qunnamte beekti yoo ati nagaa abbuu ati tun kan indemina alle siin jette danaane siin jette gadgaloo amal gadgaloo keessa opdiyoon amal gadgaloo akkasii qabdi amal sun keessa tokko sittim tokkoffaa tuffii uummata qablifatta agarsiisa maal jedhee dubbachaa ture namooti sammuun isaanii dhiphoo edha gad baatee uummata arrabsuu caala sammuun dhiphinni jira or waraqat university Itoophiyaa irra guurra sunti yoo guddota PhD is a 3 letter hiikoo muutuun qabdu jechuun harreedduu PhD guurrate yoo uummata kabajin qabaatin salphinni sun caala yookaan dhiphummaan sun caala hin jirtu kan lammeessooni waan feen tolchuuf waan feen jechuuf alaaba kan akka feen jijjiiruuf eenyullee eeyyam hin gaafannuu jedhe kunini man haadha namaatii miti OPDOf man haadhisiitii miti yookaan Facebook profaayilii dhuunfaatii miti kun waajjira barnoota biiroo barnoota Oromiyaati biiroon barnoota Oromiyaa uummata fandi godhamti gibira uummata irra guuramneetiin ijaaramti barattoota Oromoo barsiisuu jirti kanaafuu hawumataati. Dhaabbata dhuunfaatiyyuu profaayiloo jijjiirtu yookaan loogoo jijjiirtu yaada uummata bita maamiltoota irra fudhatta. Sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaa gad baatee laal guyyaan waraana addunyaa sadeessoo yoom jalqabaa jennaan namichi tokko kitaaba isaa keessatti gaaf mootummaan biibulchi mootummoota addunyaa qaamni qaban uummataan maal si dhibee jechuu jalqaban waraana addunyaa sadeessoon dhalataa jedha. Kanaafuu gocha OPDOon dalaguu jirtu tuffii uummata Oromoo irra qabdi fatta agarsiisuu jirtu. OPDOon Oromoo matu uffattee gaafachuu hin danda'u siif fixa. OPDOon Oromoo matu uffattee gaafachuu hin danda'u because OPDOon Oromoo bakka hin buute jechuudha. Kopha dorgomte kopha moote umnaan bulchuu jirti jeeftee butuu jirti umnaan bituu jirti kanaafu gara umnaan sibittee yaad kan ken dhagee maani kan ken dhageen solution jiru by hook or by crook babooleen bamaanidhan babooleen babaaleen moone ufirraa fonqolchitaa jukara dandeettu malee mootummaan an filanne dhimma kan ke sin dhaga'uu sin jedhu mootummaa ta'uu hin danda'u jechuudha murni shiftaa qabalee jaartok qaammoo eenyummaa kan ke balleessuuf chocho waliin dhaabatte no jechuu qabda hin dhageettaa miti kaani yeroo fudhadhe dhiifama yoo na kiyya kaan wanni guddoon amma asirratti dubba haal qabatama jire haal qabatamam jiru sadarkaa addunyaan kee jirtu waliin gitu wedha haali qabatamaan amma kee jiru abaa caadaan haala amma waliin hin deeme jechuudha alaabaan abba gadaa haala amma kee jiru waliin hin deeme jechuudha
yookaan odaan Oromoo kunin addunyaa guddat hamma waliin hin deemu jechuudha. Addunyaan guddat afaan Amaarifaatiin guutuma guutuutti suni addunyaan guddat afaan tokko wannechuu aadaa tokko wannechuu sirni tortora ganni 200 durdu deebisu yoo sun taatu opiniyoon hojiin si practical hojjechuu jirtu kan jechuudha. Bu'uurri yaada kanaa maalii waan jedhu viidiyoo Abiy Ahmed kanaan dura ittiin waa'ee barnoota biyya sanaa dubbateerraa waa muraasa dhageenye yoo sanarratti dubbanne gaarii natti fakkaata. በኦሮሚያ ክልል የአማርኛ ትምህርት ሊጀመር አለ። ቋንቋ ብቻውን ይፈሳል። ኦሮሚያ ክልል ከአምስተኛ ክፍል ያለውን ወደ አንደኛ ክፍል አድርጎ ማስተማር ፍጥነት ካልወሰነ በስተቀር እዚህም እዚያም የተለያየ ቋንቋ እየተናገር የተለያየ ባህል እየገነባን የተለያየ ማንነት እየገነባን የሆነ ጊዜ ላይ አንድ መሆን አስቸጋሪ ነው። Egaa kaayyoon guddaan Abiy Ahmed ittiin gara ministeera barnootaatti Biraanuu Naggaa fide mataan isaa maalidha wanta jedhu amma lafatti argaa jirra jechuudha. Kaayyoon inni guddaan Abiy Ahmed ittiin socho'aa jiru inni tokko sirna duraanii sana deebisuudha kan barbaadamu sirna moototaadha deebisuudha kan barbaadamu sirna barnootaa biyyattii deebisuudha kan barbaadamu afaan Amaaraa kutaa gadiidhaa kaasee dhalataan Oromoo akka barataa guddatu afaan Amaaraa giddugala afaan biyyattii sanaa ta'ee olaantummaa qabatee akka inni itti fufu aadaan uummata Amaaraa egaa Itoophiyaan biftokkeen durii sun akka isheen deebiftu waan barbaadamuuf ilaalcha kana mootiin tarkaanfachiisuudhaaf iddoon sirriin isa kamidha barnoota irratti yoo hojjettedha beektee dhaloota dhufu gara ilaalcha duraanii sanatti deebisuudhaaf iddoon ati tarkaanfii jabaa yookaan murtoo sirrii itti murteeffachuun sirra jiraatu tokko barnoota irratti waan ta'eef gara ministeera barnootaatti namoota ilaalcha kana naaf tarkaanfachiisuu danda'u jedhan Dr. Biraanuu Naggaa fidee hoogganaa ministeera barnootaa biyyattii godheeti kan inni muude. Biraanuu Naggaa osoo oolee hin bulin gaafa guyyaa lammataarraa eegalee adeemsa sabummaa waan saba mul'isan calaqqeewwan eenyummaa sabaa agarsiisan sirna barnootaa keessaa xaraguu kaayyoo isaa ijoo ta'uudha kan inni mul'isuu irratti argisiise. Warri ilaalcha sabaa qabatanii deemtan har'aa kaasaatii manni kun isiniin keessummeessuu jechuudhaan gaafa muudamee gaafa guyyaa lammataadha dhimma kana hojii irratti oolchuu kan inni eegale jechuudha. Qajeelfanni sun osoo oolee hin bulin gara biiroowwan naannolee kan ministeera barnootaa jalatti hoogganamaniitti diriira. Biiroon barnoota Oromiyaa duris adeemsota kanneeniif mijataadha beektee kanaan duras murtoowwan inni dabarsaa ture qubee afaan Oromoo fa'i wal qabatee murtoowwan inni dabarsaa ture ni beekama. Biiroon mijataan kun osoo dura hin dhaabbatin osoo hawaasa mufachiisaa murtoon kun qaamolee dhimmi ilaaluu biraa komiinutti uumuu danda'a waan jedhullee osoo ilaalcha keessa hin galchin ejjennoo Biraanuu Naggaafaa kan bu'uurri isaa Abiy Ahmed irraa ta'e kana kallattiidhaan fuudhee hojiirra oolchee Dr. Tolaa Bariisoofa jala ta'anii ibsa kennanii kunoo Dr. Galaanaan Faammoo adeemsi kun adeemsa addunyaa wajjinii wal simatanii deemuudha adeemsa qaroominaadha jechuudhaan nuuf ibsuu irratti kan isaan argaman namoonni yookaan qaamoleen gocha kana dura dhaabbatan warra ilaalcha gabrummaa qabanidha jechuudhaan nama bilisoomedha jechuudha amma Dr. Galaanaan faa adeemsa kana warra ammayyooman warra qarooman warra gara civilization'itti dhufanidha jechuudha Dr. Galaanaan faa warri eenyummaan Oromummaa mallattoon calaqqee eenyummaa Oromummaa baduu hin qabu jedhanii gocha kana morman immoo warra ilaalcha gabroome baatanii socho'an ta'aniiti kan isaanii ibsamanii jiran akka deebii nama kanaatti jechuudha. Kun bu'uurri isaa Abiy Ahmed ta'uu Abiy Ahmed egaa paartiin Biltsiginnaa paartiin biyya sana hoogganaa jirtus bu'uurri isaa Abiy Ahmed ta'uun ni beekama. Falaasama haa jennu maal akka jennuun hin beeku ida'amuu irratti kan hundooftedha. Ida'amuun sun immoo maal akka isheen baattee deemtus ni beekna. Adeemsi amma ittiin dhalataa Oromoo gara sirna duriitti deebisuudhaaf ittiin ola deemaa Oromoo barsiisuudhaaf deemanis adeemsa dhaloonni qubee ittiin bocamaa guddate irraa faallaa kan ta'e kan sirna durii deebisee ummaticha irratti fe'uudhaaf tarkaanfachiisu ta'uudha kan argisiisu akka nu badheetti. Yaa dhimma kana wajjin wal qabatee biirooleen Oromiyaa logo ofii qaban warri logoon isaanii hojjetameef ni jiru. Suura isaan nu gadhiisijiitu. Biirooleen kunneen olaaltu amma kun biiroo qonnaa Oromiyaati odaa qabaa wanni Oromiyaa ibsu as keessa ni jira kun biiroo nageenya Oromiyaati at least odaa ofirraa qabaa wanni nagaa ibsu bulaallaan ni jirti kun immoo mana murtii waliigalaa Oromiyaati waan Oromoo ibsu waan Oromiyaa ibsu as keessa inuma argatta waan bu'uuraa jechuun keessuma odaa. Kuni waldaa dhuunfaati waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa kan jedhamu OPA warri kunis bifa ogummaa isaanii ibsuu fi
Oromoo calaqqisiisuu danda'an. Kun immoo biiroo haqaa Oromiyaati. Akka Dr. Galaanaan faan biiroon Dr. Tolaa Bariisoo jedhuun jarri kun amma gabrummaa keessa jiru jechuudha. Waldaan misooma Oromiyaa faa gabrummaa hamaa keessa jira. Tolaa Bariisoo fi Dr. Galaanaan faan gareen isaanii ol guddatanii gareen kun immoo garee gabrummaa keessa jirtu jechuudha. Ilaalcha gabrummaa. It's amazing, brother. Jechuun baay'ee si gaddisiisa. Ilaal barumsa irratti ta'uunsaa wanti kun barumsa irraa eegaluunsaa ammam hubaatiinsaa akka gadi fagoo ta'eedha barkan inni sitti mul'isu. Barumsa irratti tokko jedhanii Abiy Ahmed barumsa irraa eegaluunsaa dhalataan Oromoo afaan Amaaraa kutaa tokko irraa kaasee yookaan keejii irraa kaasee akka baratuuf murtaa'uun loogoon eenyummaa Oromummaa calaqqisiisu kitaabota hundarratti maxxanfama. Baay'ee loogoon biiroo barnootaa Oromiyaa kan duraa sunis akka sana ture amma gaasa kanadha kan maxxanfamu kan afaan Amaaraadhaan maal wanti hundumtiyyuu dhaloonni kun kan inni qabatee guddatu eenyummaa sirna durii sana akka inni baatee guddatudha kan barbaadamu. Kanaaf kan isaan barumsa irratti addatti fuulleffatanii hojjetu. Biiroon kun har'a miti dogoggorri isaa baay'ee gaafa mayyooneen gaafte qubeen afaan Oromoo ijoolleen Oromoo gaafur shan dura gaafur duraan fakkaatanii qubee afaan Oromoo laagim jedhaati eegala gaaf jedhan Tolaa Bariisoo OBN irra bahee adeemsi baruuf barsiisuu kaarikulamiin sirriin isuma kana jedhee warra mormaa ture. Galaanaan illee hogganooti qondaalonni biiroo barnoota Oromiyaa amma jiran warra fuuldura dhaabbatanii ijoolleen Oromoo qubee walakkaa'uu kan qabdu laagaa jettee jalqabu achirraa jalqabuu qabdi jedhanii warra mormaa turan. Warri sun eenyu Abrahaam warrummaan suniyyuu warra maqaa dhooftu kun Tolaa Bariisoo Dr. Galaana Walda Mikaal Hulleen bitta warri kuniin oppidium nu qalee beene taate. Taar ammoo hooti bilxiginaa keeyyat yoo bilxiginaan burganaan maqaa dhibii Tigree taatellee warri Tigree jechuudha. Oromoo warra akkasii bakka bu'uu hin danda'u. Warri kuniin gara ofii waan dabarte Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Tanjal sararree itti mukaam dhugaa dubbachuu dansaa beektaa. Tanjal sararree amma Tolaa Bariisoo faanii amma Dr. Galaanaan gaafinni BBC keessatti arge keessa konfidensii waan nuuf hin jechuuf nu akka biiroo Oromiyaatti mataa keenya dhaabbannee logo jijjiirachuu hin dandeenyu akkam biiroon Biraanuu Naggaa yookaan olirra dhuftu nuun jedhaniidhaan. Daayirektii Biraanuu Naggaa si bilbilee isaa jaaji. Opinion onnetam qabaatee nam dur dhaabatti. Opinion onnetam qabaatee nam dur dhaabatti. Bitta wal beenna. Opinion ganni diddami torba cufayyuu bitta biisuun bulchaa turtanii san beenna. Maal jedhan mammaas Oromoo tokko jechaa maan jedhu maaniin bakkaa fajooftii jedhan. Maqaan dhaa'uun dabra bakkaa fajoofti. Opinion bakkumisiitti akkas tanaa fajooftii jechuudha. Borillee tanumaaf taale tanu hin jijjiiramtu. Waan hin jijjiiramamnu maan godhan. Warri hin jijjiiram irra neegan. Itti qabsaanii ofirraa remove tolchan. Kanuma wanni jala sararanii dubbachuu qaban. Amma wanni kun balaan kunini sadarkaa inni gubbaa dhaqqabuuf deemu yaayyuu agarree jechuudha. Ideoloojiin Abiy Ahmed fudhatee biyyatti ittiin ijaaruuf ka'e waggaa 3 yookaan waggaa 4 keessa riizaaltii isaa yaayyuu argina jechuudha. Praktikaali sadarkaa isiin biyyatti irraan ga'e. Biraanuu Naggaa bitta dhufee guyyuminni aangoo qabate torbaanota lammeessoo keessa yuunivarsiitiin Finfinnee habeektota gas geetqar hadhaloota gas gaqar sadarkaa sun kufee warra paartii siyaasaa deeggareedha digrii fudhachuuf dhaadate bitta. Digrii fudhachuuf yuunivarsiitiin Gondar honorable doctorate degree namni tamanirra deebisee fudhate bitam seena billafa keessa ta'imbeen dalaguu jiraachuu Biraanuu Naggaa waan kanarra maaliif akkas keessa sadarkaa kana dhufaa yoo ta'e Biraanuu Naggaa adantiitu fiitiin ceeruu danda'a. Biraanuu Naggaa ta'e innoo tetteeni abboositti mata haakuffi beekuu dhabuu danda'a. Rakkoon Itoophiyaa warra akkana kana beekte hedduun isaanii jechuun ati ta'e innoo tettuuni nam tokko gaaf tokko dhiifamnaa godhi Rubik Oromoo naan jedhe. Nami wayi gaaf jijjiirame dhufsuni gaafas xiqqoon Oromoo waan dhaadheessaniif ineen muko ruuf gonnee Oromoo naan jedhe. Wanni kaan naa liqinfamu diddee namichi nam guddaa ruuf gonnee Oromoo maal jechuun kan keetii jedhan guru kan kemoo iltante moo harka kan kemoo luuktantee Oromoo de gaafate. Warri identity crisis akkana kee jirutti identity crisis warra suni nufaalee eenyummaa Oromoo kanatti naafee Oromoo balleessuuf hojjechuu jiraachuu warra akkasiiti ammoo noo jechuu qabna dhiibnee noo jechuu qabna ta'uu baannaani wanni tokkummaa Oromoo saati amma aga kana wanni nu jirruu fi wanni waltu nu qubeen ammoo tabaan hin dhumne qubee tabaan hin dhufini duriyyee mandareen abbaa ofii maqaa beetta haakuu fi hin been balleessuuf wirwiixatti uummata Oromoo afaan tokkoon noo jechuu qabna. Dhimma gaafatamummaa wajjin wal qabatu kaasuu barbaadete baay'ee dubbiin seektara barnootaa dubbiin sirna barnootaa naannolee akkanumallee dhimmoota kana wajjin wal qabatan waan naannoo ilaallatan waan heera naannoo akkasumas caffee mootummaa naannoo Oromiyaa ilaallatan itti waamni biiroo kanaallee caffee mootummaa naannoo Oromiyaati. Sana gaditti immoo qaamni hojii biiroo kanaa monitor godhu koree dhaabbii dhimmoota hawaasummaa caffee Oromiyaa warra jedhaman. Warri kun quba qabu yamma stakeholder jimaa tokko keessa warra kan warri kun waan kana quba qabu irra deddeebiin immoo yeroo baay'ee biiroo kana qofa son taane akkuma waliigalaatti caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti wanni murtaa'u baay'eensaa
nama dhuunfaa yookiin garee wayii yookiin boordii yookiin sam entity group garee wayii murteessee uummatatti gad dabarsa. Fakkeenyaaf amma Finfinnee keessatti na darbe yuunifoormii barattootaa yeroo filan laaltata online digitally yuunifoormiin barattootaa ka barattoota yuunivarsiitii barattoota Finfinnee kan elementary ka high school kana ta'uu qabaa jedhanii akkaataa amantaa accommodate godhuun akkaataa kalarii namni barbaaduun hundumaa identify godhanii baasanii uummanni sagalee itti kenneetti dabarsa. Yeroo tokko immoo na yaadadha waan umti xiqqoo sii kaasuufan waan uummanni sagalee irratti kennaa ture Finfinnee keessatti. Baaburri Finfinnee light railway ka Finfinnee kun gaaf dhufu kalarii isaa irratti uummati yaada kennee jira. OBN nan na yaadadha waliin achi turre OBN gaafa rebranding OBN dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa irraa OBN Oromiyaa Broadcasting Network Dr. Biraanuu Olaanaa umurii isaa kennu ogummaa isaatiin isaa tursiisu gaafa dhaabbata sana rebrand goonu sagaleen kennamee ture online illee achi keessa hojjetaa yaada kennee ture. Bu'uurri isaa uummata miti jechuudha. Biiroon kuni against the public interest. Eenyu PLC Toraa Bariisooti immoo kan Galaana Walda Mikaa'eliiti. Qabeenya dhuunfaa isaaniiti waan kun. Asirratti maal beekta amma osoo caffeen hin beekin osoo maaloon hin beekin wanni jennu kuni agas mara waan jijjiirama fidu natti hin fakkaatu hangam tokko. Garuu uummati beekuu qaba. Uummanni beekuu qaba. Silaa koreen dhimma kana hordofu beekuu qaba. Sagaleen itti kennamee fedhiin hawaasaa fedhiin qaamolee dhimmi ilaalameeti silaa wanti kun kan murtaa'uu qabu. Haa ta'uti caffeen beekuu dhiisuun biyya sana keessatti jijjiirama akka inni hin finne kan inni mul'isu. Caffeen sun eenyudhaan kan inni guutamee jiru. Guutummaan guutuutti biltsiginnaadhaan kan inni to'atamee jiru. Biltsiginnaan maalidha kan inni jedhu kaleessa murtoo kanarra dhaabbate waan isin galchu tokko hin qabu. Wanta barbaadne murteessuu dandeenya ibsa jedhudha kan inni baase jijjiirraa loogoo biiroo barnoota Oromiyaa kanaa wal qabate. Bu'uurri yaada kanaa Abiy Ahmed fi Biraanuu Naggaa ta'uusaa wanti sitti mul'isu isa kanadha. Paartii biltsiginnaa kallattiidhaan kan hoogganu eenyudha kan ijaare kan tottolfatee gadi diriirfate isaanidha. Ergama paartiin biltsiginnaa qopheessee itti kennedha kan inni hojiitti hiikaa jiru Tolaa Bariisoo yookaan Galaanaa Walda Mikaa'el jettu kun warri biiroo barnoota Oromiyaa ergama sanadha kan isaan kaasanii itti kennan. Biiroo barnoota Oromiyaa irratti immoo addatti maaliif fuulleffatan biiroon kun iddoo dhaloonni itti bocamu waan ta'eef iddoo hojii dhaloota irratti hojjetamuuf iddoo murteessaa ideoloojii biyya sana irratti fe'uudhaaf barbaadan karaan ittiin dhaloota irratti fe'uu danda'an karaan ittiin uummata irratti fe'uu danda'an yoo biiroo barnoota Oromiyaa irratti hojjetanidha. Kanadha kan ta'aa jiru. Caffeen aangoo hin qabu, uummanni aangoo hin qabu, qaamoleen dhimmi ilaallatan aangoo hin qabani guutummaan guutuutti yaada Abiy Ahmed fi yaada Biraanuu Naggaa fa'idha kana keessa kan calaqqisiisaa jiru. Kallattii waajjira biltsiginnaa keessa lo'ee dhaqee achi keessa seenuusaa immoo kun waajjirri biltsiginnaa ba'ee biiroo barnoota Oromiyaa difendi gochuudhaaf yaaluunsaa waan isin galchu hin qabu, hin boo'inaa, ilaalcha gabroomaa baattanii jirtu, ilaalcha rukutamaadhaan deemtu kan jedhanii ibsa baasuun isaanii mataansaa karoorichi olii ta'uu. Guyya siin kenna gabaabseedhuma. Odaa Oromoo keessumaa odaa Oromoo wajjin wal qabatee dhaabbileen Oromiyaa kan dhuunfaas kan mootummaas dhaabbileen uummataas baay'een isaanii odaa mallattoo waloo Oromoo ta'e kana akka loogootti fayyadaman irra caalaan isaanii. Odaan kun akkamitti akka dhufte baay'een isaanii hin beeka. Gameessi Waldaa Maccaa fi Tuulamaa Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aadha. Jalqaba irratti odaan mallattoo waloo Oromoo akka ta'etti kan murteessanii yeroo sanii kaasee Oromoon kutaa hundumattuu odaa kan akka mallattoo walootti itti fayyadamaa dhufe jechuudha. Haile Sillaaseen warra kana Hayilamaariyaam Gammadaa fi bu'uureessitoota Maccaa fi Tuulamaa warra sana Ibaabin Magdal ka anaatu nu jedhanii gaafsan. Jawaar waan kana irra dubbatee ture waltajjii sabbataa irratti gaggeeffame irratti. Bakka san jirra jechuudha. Bakka Haile Sillaaseen faan mallattoo Oromoo fi Oromiyaa fakkaatan waan Oromoo ibsu balleessuuf Ibaabin Magdal ka anaatu nu jedhanii itti jalqaban san jirra jechuudha. Piroojeektii akka waliigalaatti ilaalchi garbummaa kan dhiisa kanuun jedhani ilaalchi callatoon ta'in garbummaa kee jira. Garbummaan kan caaltiin jirtu. Oromoon akbar biltsiginnaa bar bulchiis Dr. Abiy Ahmed garboom seenaa keessa garboom hin beeku. Bar wayyaaneen garboom sadarkaa sun afaan guutadheetu badha bar wayyaaneen biyyi bulchuutu Oromoon sadarkaa miti garboomtetti garboom. Kanaafuu garbummaa kee waan jirruufi ilaalchi garbummaa qabda yoo nuun jedha yees ilaalchi garbummaa hin qabne. Garbummaa piraaktikaali kee waan jiruuf. Kanu garboom sammeen garbummaa kanaan sadarkaa garbummaa kam gubba jirruun kanu dhaqqab warra ufii ceeru warra oda Oromoo ceeree ajaja Biraanuu Naggaa afaan itti kennituun alaabaa Oromoo jijjiiruu jechuudha. Ha oda jijjiir, ha qubee jijjiir
garte sadarkaa kanatti Oromoo kuffisuuf dhamma jiru jechuudha akka walii galaatti mana ijaarsi bade yayyabi bade adoo akka feet gubbaa irratti hojjetan lee kan qabu jechuudha maal jedhan waalii kedhani mayyoo ijaare eegi jalqabi sun bade gatiin qabu jechuudha bilisiginna jalqaba bade ijaarsa bade akkasiin itti ijaaramtee bade jechuudha kanaafuu akka walii galaatti ammoo alkanuma guyyaa gaddeemti alkanuma guyyaa wareesta kumbultee kaatuun kaduri caalammaatti opdiyoon tumta gaafa waan dhibidis logo party opdiyo ragar PP gaaf jijjiirati yaadu mata gurracha turte bitta qubin qabdani naannoo amaara keessatti alaaba jijjiirani yaadu mata irra wal falmisiisanii bitta tolcha turte amma Oromiyaa sadarkaa kana geette dhufte tannaani uummata maal isan dhibee jedhaniin waan si ceersa cuf caala namni kun qondaal mootummaa waan ta'eef maqaa dhoomna is rude for Oromo yeroo goch intaan Oromoo irratti dubbachaa jira ragaaf seenaa leelaf kaa'u qabna qondaal mootummaa ta'u seerii jiraatee seeraan himatamuu qaba haayiluu addunyaa irdedeebii Oromoo arrabsa jira qondaal mootummaa communication Oromiyaa alaafiin isaa jechuudha maal jedhe dubbata haayiluu addunyaa alaaba logo wanni hin jijjiire referendum hin jijjiiran jedhe barreessa referendum in jijjira omuun fiddanii jechuudha sadarkaa kanatti dubbi himaa mootummaa Oromoo tuffat kan caala maal justification warra optii wadi badhaanta warra optii warra midhaan nyaatan gaazexeessoti Oromoo miidiyaa maqaa Oromoo qab keessa hojjetan yoo sabii kan keerrafam bitta afaanatiin ittiin dubbatterra ittiin birrii diqqoo sun nyaatu bitta afaan Oromoo kana kan ittiin barreessuu jirtu bitta qubee Oromoo kana qubeen sun arramsama tuffatama sabii kan kee borganam nami identity keetiin si jib en ati bornam taw keetiin akkamiin si jaalate si dhiyaat Oromoon tanatti baasu wallaal tanatti baasu dadhab ado jiru Oromoo waya keessa doot Oromoo miiliyoon 60 keessa war waya keessa nurra dhumate tedduu jiru lubbuun hin jiru garuu internal maal jedhan yaddu jechu warri garboo mu fi fudhate nami orma bishaan baatu yaddu jechu as keessa hin baana ajenda taanutti adabaru yihun waan qabxii tokkitti dhumatti dabaluuf yaadu masila kaasaa ture irratti amma logo biiroon barnoota Oromiyaa fayyadamudha maaltu aga kana sin cinqee aga kana sin haasofsiise qaamoleen gaafatan jiru Oromiyaa keessa barataa meeqatu jira barataa miiliyoona meeqatu jira Oromiyaa keessa kitaaba tokkoon miiliyoonotaan maxxanfamanii tokkoon harka barataa ga'an irratti logoon biiroo barnoota Oromiyaa ni maxxanfama logoon biiroo barnoota Oromiyaa waggoota darbaniif hojiirra oolaa turte kitaaba sanarra taa'uun dhalataan Oromoo daa'imni lafaa dhufu waa'ee faajjii Oromoo laalaa akka inni guddatu waa'ee odaa Oromoo laalaa akka inni guddatu waa'ee eenyummaa Oromummaa loogoo kanarraa mul'atu ilaalaa akka inni guddatu waa'ee aabaa caadaa yaadaa akka inni guddatudha kan isheen taasiftu kanatu dhabamsiifamaa jira jechuudha kitaaba tokkoon dhalataan Oromoo ittiin barnoota isaa geggeessurra sababa kanaaf miidhaan isaa salphaa gootanii ilaaluun barbaachisaadha jedhee yaadu xiyyeeffannoo gahaa argachuu qaba ideoloojii duraan dhalataan Oromootiin bocamaa ture kana cabsuun kan danda'amu yoo loogoo kanarraa kaasanii jijjiiran waan ta'eefidha kan isaan tarkaanfii kana fudhatanii jiran waan ta'eef hawaasni dura dhaabbachuu danda'u tura jiraata jedhee yaada akkuma waan salphaa waan biiroon tokko mataarraa fayyadamtu qofaatti godhanii ilaaluun hin barbaachisu tokkoon harka barataa Oromoo arga dhaloota Oromoo waan seera in long term the projectiin kunarra loogoo yookiin asxaa biiroo tokko jijjiiruu ta'uudhaan har borgaru qubee afaan Oromoo fa ittiin barachuun dandeessanii waan eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu mana barnootaa keessatti shaakaluu exercise gochuu hin dandeessanii ka jedhamu sadarkaa uffata aadaa Oromoo ibsu dhaabbilee barnootaa keessatti manneen barnootaa keessatti jaarmiyaa uummatii miiliyoona lakka Oromiyaan waggaa dhiyoos gara barataa miiliyoona 8 way amma miiliyoona 10 galuun beeku lakkoofsa daataa yeroo dhiyoon qabu nama akkanaa keessummeessiti manneen barnootaa ishee keessatti dhalooti kun guutumatti waan eenyummaa Oromoo irraa ta'e bilisa ta'e akka guddatu gara fuulduraatti tola bariisoo fa'aa waan piroojeektii akkasiitiin fa'aa gadi ba'uu danda'u because waanuma biiroo keessatti kuuk ta'ee gadi ba'uu argaa jira daa'ilii ergitan waan xiqqoodhaa jechuu irratti kan argaman keessoo biiroo barnoota Oromiyaati odeeffannoon nu qaqqabaa jiru akka jirutti kaarikulamiin barnoota Oromiyaa mataansaa jijjiiramaa jiraachuudha kan isaan argisiise kan isaan nutti muurratti argaman yeroo darbe roodmaappii barnootaa jedhamee wanti deemaa ture jira dhimmi barnootaa kun dhimma salphaatti ilaalamee yookaan bira darbamu kaarikulamii barnoota Oromiyaa jijjiiruu irratti kan isaan argaman jiru kun loogoo qofa irratti hin dhaabbanne loogoonis kan biiroo tokko qofa irratti dhaabbatu tokkoon dhalataa Oromoo bira waan ga'uudha salphaatti ilaalamuu hin qabu yeroon keessa baana wanni gaafiin guddoon Oromoon gaafatee roottu gaafa afaaniiti bitta gaafa afaanii kan Oromoo amma gaafata afaan Oromoo akka Finfinnee keessan nu dubbatanii miti ta'u uummata Oromoo bakka deemee cufata afaan ofiin dubbata afaan hojii federaala kan utawwachuuni opportunity jireenyaatii fi Oromoon
fakkeenya barataan Oromoo tokkoof barataan naannoo Amaaraatti dhufu tokko magaalaa Finfinnee keessatti afaan hojii federaalaa turan yeroo dheeraaf akkasuma miti amma akkasuma miti yuunivarsiitota instituushinii yuunivarsiitota gurguddoo keessatti amma afaan hojii ittiin fatanan dhaabbilee federaalaa keessatti afaan Amaaraati ijoolleen Oromoo dhalootisiitii miti afaan Amaaraa kan dandeen carraa achi ramadamuu hin qabanii jechuudha next tam yoo borganama afaan Oromooti nam jalqaba irraa kaasanii amma maal jedhanii AB maal jedhanii no lagamu afaan Amaaraa ahu wanu tamartisan anam khuta tokko jalqabu jechuudha khuta tokko achi dhaqee khuta tokko jalqabaa jechuudha maqaayyuu jijjiiruu danda'a caaltu bal'atuun taan ammaan tan dhufuu jirti jechuudha yoo kan callimne laallee waa qabbeef. Itti fufnaa marii keenya yeroo biraas dhimmoota kanaa fi kanaan wal qabatan irratti mari'achuun keenya itti fufaa gara sa'aatiin keenya deemaa jira ajandaa itti aanu dhimma atakaaroo bilchiginnaa Oromiyaa fi bilchiginnaa Amaaraa wajjin wal qabatee keessumaa post war waraana booda ilaalchisee sanadii bilchiginnaa federaalaa irraa bahee akka agarsiisutti naannolee baay'ee keessatti rakkoon nageenyaa rakkoon siyaasaa atakaaroonii fi yakki guguddaan naannolee biyyattii magaalota lamaan city state Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee sanada kana keessatti kaa'ee jira. naannoo Amaaraa qofarratti xiyyeeffannaadhaaf sa'aatiin qabnu deemee jira waan ta'eef naannoo kana keessatti በዘላቂ ድል ወደ ብልጽግና ከጀዱ መተዱሬ ቆጳይረቲ የድህረ ጦር መዛነፎችና እርምቶች ወራና ቦዳ ፖስት ዋር ከጀዱ አካዋን ወራና ጡሙራኒት ዶክመንቲን ኩኒ ካን ካሱ ገሩ ወራን ጅራቹ ጀነራል ባጫን አራ ሚዲያ ጀርመኒ ተኮረቲ ዱበተኒ ጅራኒ ገሩ ማልቱ ዴማ ጅራ ናኖ አማራ ከሰቲ ከንጀ ዶክመንቲ ከነ ከሰቲ ወኒ አኒ ካሴ ቶኮ ወራና ቦዳ ሂደኖን ናኖ አማራ ከሰቲ ወለቻ ከጅሩ yakkifi saragumaan yookiin lawlessness naannoo Amaaraa keessa babal'atee akka jiru naannoo Amaaraa sadarkaa biyya diiguutti akka jiru keessumaa qaamoleen hidhatan faannoo milishaa shiftooti naannoo sana keessatti hidhatanii jiran sadarkaa biyya diiguutti akka gahaa jiran mootummaan federaalaa yaaddoo qabu ibsee jira goototi injifannoo booda ammoo naannoo san keessatti dhaadachaa jiru kajadu dokumenti kana keessatti ka'ee jira waliigalaan waan karaa siyaasaa politikaan naannoo Amaaraa erga waraanni Tigraay keessumaa Tigraay naannoo Amaaraa Affaar keessaa ba'anii neechari yookiin amala sadii akka qabu dokumenti kana keessatti kaasee jira tokkoffaa injifannoo wal saamuu lammaffaa ammoo anatu qooda qabaa wanni baay'ee naaf mala kajedhu gareen dhalachuu akkanumallee caasaan naannoo Amaaraa humnooti naannoo Amaaraa keessa socho'an mootummaa federaalaa mootummaa Abiy Ahmedii nu gantee jirtaa ganamnee jirra kajedhu iyya akkasii ageessisaa akka jiran dokumenti kana keessatti kaa'ee jira kun immoo wal dhabdee guddaa bilchiginnaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa gidduutti dhalaa akka jiru dhagaati jira. Haalonni dokumenti kana keessatti ta'an waraana booda ta'uuf malu nu mudachuuf malu jedhanii akka yaaddootti kaasaa jiranii guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amuun ammallee naannoo Amaaraa keessatti waan mul'ataa jirudha waan ganaasichi ta'u miti beektee wanti dokumentiin kun of keessatti qabatee jiru guutummaan guutuutti humni hidhate ammam naannoo sana hunkuraa akka jiru naannoo sana irra darbee immoo sabaaf sablammoota naannoo sana wali qabatanii jiran hammam akka inni hunkuraa jiru kana duras waan argaa turredha ammas waan argaa jirrudha dokumentiin kun akka yaaddoo guddaatti kan inni kaasee jiru naannoo Amaaraadhaan wal qabatee naannoon Amaaraa to'annoo keenyaan ala ba'uu danda'aadha ammas to'annoo isaanii jala jira jedhee hin yaaduun bakka naannoo goboza laqaanii yookaan vigilaantee tuni vigilaantee giruupiin wanna barbaade gochaa oolu keessatti naannoon kun to'annoo mootummaa jala jira jechuudhaaf wanni si dandeessisu hin jiru egaa dhimmi kun mootummaa naannoo Amaaraa fi mootummaa federaalaa gidduutti akkasumas bilchiginnaa Oromiyaa fi bilchiginnaa Amaaraa gidduutti illee garaagarummaan inni uumee jiru bal'aa ta'uudha dokumentii kanarraa kan hubatamu qabxiin ijoon jira kana garaagarummaatti oofee jiru maalidha wanni jedhu isa qabxiilee lamaan tokko ilaaluu fi inni guddaan inni bu'uurri waraana dhaabuu fi waraana itti fufuu irratti kan hundaa'edha garaagarummaan bilchiginnaa Amaaraa fi Oromiyaa gidduutti deemaa jiru bilchiginnaan Amaaraa kaayyoo lola kanatti bobba'eef qabaa Targetiin isaanii guddaan lixa Tigraay yookaan kibba Tigraayin guutummaan guutuutti harka isaa jalatti deeffatee olaantummaadhaan naannoo Tigraayin cabsee olaantummaa isaa guutummaa biyyattii irratti mirkaneeffatee sanaan biyyattii bulchuudha jalqabumaa kan isaan gara lola kanaatti galaniif. Inni tokkoffaan lafa deeffachuu inni lammaffaan sirna federaalizimii biyyattii balaa uummata Amaaraa ta'eera jedhanii yaadan sana caccabsuu heera biyyattii jijjiiruu kanadha adeemsi isaanii
egaa gama Oromiyaatiin immoo yoo dhuftee ilaaltu bilisiginnaan Oromiyaa waraana kana itti fuudhaaf waa yaadan hin fakkaatanii achuma daangaa Tigraay irratti dhaabuudha karoora isaanii akkuma yeroo darbee kaasne haasaa ture hammam hojiidhaan haleellaan xiyyaaraa maaloo ammas itti fufee jiraatu sunis tarsiimoo keessa jira sunis tarsiimoo mataa isaa danda'edha egaa qabxiin inni guddaan garaagarummaa jira kana gidduutti uumee jiru waraana tufuuf waraana dhaabuudha inni lammaffaan injifannoo wal saamu injifannoo hin jirre egaa foon lafa jiru cululleen samiirraa wal dhabdisa jedhan sana fakkaata injifanneerra jedhanii yaadu waraana kana qaamoleen lamaan iyyuu ammam warri Amaaraa xumurreerra jedhanii kan yaadan ta'uudha baatus injifanneerra sababa keenyaan injifannee jedhu warri Amaaraa faannooti injifatee milishaati injifatee humna addaa Amaaraati injifatee sababa kanaanidha kan warra Itoophiyummaadhaaf warra hojjetantu injifateedhaniiti kan isaan yaadanii warri sun immoo olaantummaadhaan iyyuu waraana kana hoogganee kan geggeessaa tureef kan galamaan ga'e nudha ganoota qondaalota waraanaa Oromooti dhalattoota Oromoodha jechuudhaan yaadni isaan dookumentii darbe keessatti illee kaasan jira garaagarummaa guddaan kana lamaan natti fakkaata qaamolee lameen gidduutti akka yaaddootti wal ilaaluun akka sodaatti wal ilaaluu waliin deemuudhaaf rakkachuun ni mul'ata gabaabumatti. Ana akka waligalaatti dookumentii tanirraa waan guddoo dubbadhin qabu tokkoffaanii mata duree isaatti irra post war waraan xumuram injifannoorra waraana xumurameedhaan nutti mani waraani waan hin xumuraniif practically waan hin jenne lammeessoo dookumantiileen afaan Itoophiyaatti tanaan qoradii afaan kallee guddoon beeku guddoo keessin seenu garuu akka waligalaatti waan irra dubbadhu waraanii xumuramee jedhanii waraani nun xumuramne akkuma yeewun jedhe foolaf jira laatiin samirra walaatoon ta'ini at some point speculation waraana booda jiru irratti waan xiyyeeffate natti fakkaata dookumentiin kun inta triyaat nami arkrab bijal jiru borganama edan dootif taan dootin beetu ta waraani kun iyyuu Tigreen humni jajjaba ijaarrate deebit maali beekan waraani itti fufee jira mootummaan Dr. Abiy Ahmed yuuraan Tigree gamma haleeluu jira loltoota dhibi dabalate Oromiyaa keessatti Eertiraa yaame akkuma jalqab irratti raasom Oromoo hadhuu jira jechuu kanaafu waraani akka waligalaatti hin xumuramne jechuu waraani hin xumuramin dookumentiin sun unrealistic unrealistic jechuun waan dhugarra fagaat if beetta sila jedhan nu biratti ifiin obboleetti dharaati if gaaf ijoollee xiqqoo jirtu if have feather ado hol qabaadha akkas barrisa if have minaamin hin jedhani beetta ifiin obboleetti dharaati guddoo akka ragaatti hin qabatan lammeessa loolas nasiin baay'achuu isaanii suni naman akka seer dhablummaan baay'atuu fi garee faanoodhaan tana eenti dhachiis eenti bobbaas eenti onne kenneef eenti TV fa gubbaa baangaaf gajaraan akkasiin baate dhaadatti godhe eenti sadarkaa kanaan dhaqqabsiis faanoon bartii TPLF fanno waan jedhan dhageettanii beektani bar TPLF hajoolleen Oromoo karaa gubbaatti sniper matarra facaasaa turan ees turte gareen tun barkan dhalatte kanaafu warri goobs warri nyaachis warri qallab opdio namni kijibdi jechuun baakdoorii kijibuun barreessa walti dookumentiin warra suleen dookumentii kijibaadhe waan fudhadhuuf aganuma gabaabsine gartooppi giddaadhu daba naannoo Amaaraa keessatti yakkoonni baay'atanii jiran basically bakkee humni hidhate baay'atutti gareen faanoo tunillee garee sadii garee lamaaf sadiitti qoodamtee jirti garee zammana kaasee garee immoo Masrashaa Gondarii fi Gojjam ka jedhu gareen immoo mootummaan deeggaru hin jira wanni dookumentii kana keessatti hubachuu dandeessu tokko mootummaa naannoo Amaaraa fi mormitoota waan jedhamu giddu garaagarummaan tokkollee akka hin jirre hubatta lammaffaa irratti immoo shiftaa naannicha keessa socho'uu fi waraana yookiin liyyuu haayilii yookiin milishaa giddu garaagarummaan akka hin jirre hubatta kana hordofee humnooti mootummaa naannoo Amaaraa keessa socho'an gareen vigilanteetun gareen shiftaa gareen milishaa gareen liyyuu haayilii tuni waraana Itoophiyaadhaa keessumaa waraana sadarkaa Afrikaatti maqaa guguddaa qabu hin salphifte koloneelota Oromoo baay'ee rashante baay'ee Walloo keessatti kaaba Walloo keessatti godina Waaqimraa keessatti as immoo gara godina Addaa Kamisee keessatti kombolcha maga dafeef kombolcha keessatti waraanni Oromoo generaalonni Oromoon baay'ee salphatanii jiran gareen tun immoo amalli kan biraa saamicharra turte meeshaa qabattee bakkee hundumatti ummati Walloo amma gareen tun guutumatti garee shiftaa garee lawless ka seer dhabdummaa bal'iftu akka ta'e hubatee mootummaatti iyyatee jirate enna darbe keessa hordofaa turre akka waraanni Walloo keessaa baheen immoo keessumaa humnoota Tigraay Walloo keessaa baheen sadarkaa mootummaatti dhufanii warri lola kana keessatti hirmaatan warri lola keessatti hin hirmaanne jedhamanii warrumti mootummaadha haayirarkii akkasii caasa mootummaa keessatti uumanii jiranii kan jedhu dhagaa jira qaama amma hidhatee naannoo Amaaraa kana keessa socho'u hiikkachiisuu wanti fakkaatu yaadni sun keessa jira dookumentii kana keessatti kana wal qabatee immoo garaagarummaan yaadaa yookaan waci guddaan uumamee jira natti fakkaata kan argaa jirutti moora qabsoo naannoo Amaaraa sana keessatti jechuudha jalqaba kan hidhachiise akkuma guyyoon jedhe
eenyudha. Faannoon akka isheen hidhattee uummata akkas darartu akka isheen yeroo zalaqaa taate naannoo sana guutummaan guutuutti sadarkaa mootummaan naannichaa hin jiru jechisiisutti akka isheen sochootu kan taasise eenyudha. Mootummaan federaalaa harkarra qabu jara kan harka lafa jalaatiin hidhachiisuudha inni guddaan kan bobbaase. Milishaa Amaaraa bifa kanaan akka inni hidhatee uummata dararu kan taasise jaradha. Yeroo dhalataan Oromoo waraanatti bobba'ee gara dirree waraanaatti dhaqee achirratti dhumaa turetti jarri kun lolaa hin turre baay'ee. Duubaan waraantee qawweerraa hiikkachaa saamaa ture uummatallee. Saamaati kan isheen turte. Yeroodhuma sanatti yeroo garagaraatti haasa'aa turreerra. Gareen kun bordee bitee qaamuma amma hidhachiisaa jiru kana nyaatti jennee haasa'aa turreerra. Amma wanti ta'aa jiru akka yaaddoottis dookumentiin kun kan inni kaasu jarri kun gara borii olaantummaa yookaan akka mootummaatti bakka naannoo Amaaraa keessatti qabaachuudhaaf malanitti yaaddoo ta'uu isaaniidha. Yaaddoo birmadummaa biyyaati kaasa. Yaaddoo birmadummaa biyyaati. Maaliif dookumentii kana keessatti Tigraay keessatti waraanni guddaan naannoo Tigraay waan tureef meeshaa guguddoon Tigraay keessa waan turanii fi mootummaa federaalaa qoraa tureni gaaf durii erga Northern Command ka jedhu ajaji kaabaa kun rukkutamin tura yaaddoo akkasii qaba mootummaan naannoo mootummaa federaalaa koolii galaatti. Amma immoo yaaddoo wal fakkaataan humni waraanaa guddaan meeshaa waraanaa guddaan naannoo Amaaraa keessa jira waan ta'eef yaaddoo wal fakkaataan ka treetii mootummaa giddugaleessaaf ta'u naannoo Amaaraa keessa jira. Kan baardaaritti guuraa ture isaanuma bara. Bishooftuu fi bakkeewwan garaagaraati naannoo sanatti kan guuraa ture isaanii yaaddoon kabiraa kan sanada kana keessatti kaa'amee jiru warri kun haaloo ba'uudhaaf uummata Tigraay irratti yakka duguggaa sanyii raawwachuu maluu ka jedhu dookumentii kana keessatti ka yaaddoo hawaasi Tigraay kaasus akka sanada kana keessatti kaa'amee uummata Tigraay fi yaadamee natti hin fakkaatu Abrahaam. Aangoo isaatiif yaadee aangoo isaatiif yaaddeeti malee. Alleen suni. Garuu realitiin jiru sanuma realitiin lafarra jiru warri kun uummata Tigraay taaloo ba'uuf akka jiran waan lafarratti argaa jiru. Abriisin waan hin sodaanee beekta. Uummati Tigraay ofitti hin lakkisu. Warri kun uummata Tigraay allamaaxaa baqatee olla keessanii deebi. Yeroo dubbachaa turre miti. Yoo mootummaan federaala jala hin dhaaniini gareen faannoo tunin. Uummata Tigraay dhiisi. Isi mandar uumat mandara keessa injifachuu danda'u. Mootummaa biyya amma dhiquu. Gareen kun ofii isaatii dhaqee waraanuun barbaadu. Makalaakiyaa mootummaan federaalaa makalaakiyaa humna addaa poolisii Oromiyaa akkasumas kan naannolee biroo ergee akka inni Tigraayitti lola itti fufuudha kan barbaadu. Ofii immoo duubaa waraanee qawweerraa hiikkata. Kana hundumaaf kan haala mijeesse mootummaa federaalaa ta'ee osoo jiru har'a deebii akka yaaddootti kaasaa kan jiru xumurree abaanu. Sa'aatiin keenya deemee jira. United Nation Human Rights Commission yookiin Komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii amajjii bara 2022 bara haaraa farajootaatii kaasee Tigraay keessatti haleellawwan xiyyaaraa raawwatamanii gara namoota 108 ta'an lubbuu dhabuu isaanii akkanumallee namoota 75 madaa'uu isaanii akka yaaddoo guddaatti kaasee jira. Carraa sii qofa kenna gabaasa kana rikaap godhitii gara ajandaatti taanutti dabara guyyu. Yaa dhaabbati mootummoota gamtoomanii kunniin garee mirga namoomaatti dhiyoo tana press release kenne dubbiimtuun dhaabbatichaa akka jettutti bara 2022 bara 2022 eegise nar guyyaan 15 torbaan lama keessatti dhalattoonni Tigraay namni 108 eegi waraanii dhaabatee namu gargargaraas namni 108 haleellaa qilleensirraatiin dhumu namooti 75 ijjeefamuu dubbatee kan keessa bakkeetti namni guddaan itti dhumate kaampii Deddebiit jedhamtu. Deddebiit jechuun bakka Mallas Zeenaawii faan itti tireeningii waraana jalqabdise riphee lolaan achitti kaate Deddebiititti namooti 56 ijjeefamanii sun keessa namooti gar 30 madaanii Hamadaan hospitaala qaban keessa illee namni gara 3 lubbuu dhabuu raga qabnaa jedha. Kan malee gargaarsi namooma uummataan eediin kunini cufamee jira. Qorichi gargaarsi namooma uummata nyaachisuu hin dandeenye wanni kun baay'ee nu yaachifte mootummaan Dr. Abiy Ahmad gocha kanarra qusachuu qabaa jedhanii jiranii. Kan malee internet displays warroota buqqa'ee gargaarsi namooma eegatu xuyyooraan hadhuun yakka waraana guddaa waan ta'eef yakka waraana kanarra Dr. Abiy Ahmad of qusatuuti jedhanii. Kan malee baankii dabalatee sarviisiin uummata tokkollee guutuma guutuutti hin jiru. World Food Program dabalatee warra gargaarsa namoomaati seen naannoo Tigraay dhaqqabuu hin dandeenye jedhanii dubbatanii jiranii. Kanuma wal qabatee kanuma wal qabatee barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutaares dhimma Tigraay wajjin wal qabatee gadda guddaan natti dhagahame torban dabarsine kana gadda guddaatu natti dhagahame human suffering yookiin gidiraan dhala namaa biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hedduu suukkanneessaadha.
gidiraa kana dhaabuudhaaf Itoophiyaanonni waliin dhaabatuu qabu ka jedhu ergaa dabarsanii jiranii kanaafuu qaamoleen hundi waraana dhaabuu akka qaban akkuma armaan dura ergaa dabarsaa turan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qaamoleen hundiyyuu addoota waraanaa hundumatti waraanni dhaabbatee gara marii biyyaalessaa akkasumas araara biyyaalessaa yookiin reconciliation jedhamutti akka dhufan waamicha godhanii jiranii waamicha hawaasaa addunyaa irraa godhamaa jiru baay'ee kayroo kamiyyuu caalaa dabalaa jira keessumaa waraana dabalaa jira yaaddofneen kun ittuma fufee jira haa ta'uti gara tarkaanfii qabatamaatti wayita isaan ce'an hin arginu inumaayyuu yakkoota Tigraay keessattis haa jennu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran akka waliigalaatti biyyattii keessatti raawwatamaa jiraniif dhaabbanni jira jedhamu dhaabbanni guddaadha jedhamu kun dhaabbanni maqaa gaarii qaba jedhamu kun hawaasa addunyaa ija tokkoon ilaalee dhaabbatee ittiin haalota babbadan qajeelchuudhaaf dhaabbanni ni danda'a jedhamu kun harka maratee ganama galgala yaaddoodhuma qofa ibsachaa jiraachuudhuma saatuyyuu yakkoota kanneen itti fufsiise jedheetanii yaada ammas sadarkaa karooraatti illee wanti isaan qabatanii jiran jira gama biltsiginnaatiin yakkoota Tigraay keessatti raawwatamaa jiran kana itti fuudhaaf dookumantiiwwan kanneen irraa wanti argine ni jira waraana lafoo dhaabuun barbaada biltsiginnaan Oromiyaa haa ta'uti karoorri itti aanu haleellaa xiyyaaraaf dirooniidhaan waraana Tigraay keessatti raawwatamu itti fuudhaaf ifaan ifatti karoorfatanii kan isaanii jiranii mootummaa warra naannoo Amaaraatiif illee abiyaa Amerikaan inni waadaa galee jiru kana ta'uudha dookumantiiwwan kunniin kan isaanii mul'isanii hawaasni addunyaa yoo dhugaadhaan rakkoon biyya sanaa fala argachuu qaba jedhee ejjennoo sanaan hin deema ta'e ani enumaa ganamaa galgala yaadda'e namni dhume namni du'e namni badee beela'e jedhee ibsuurra gara tarkaanfii qabatamaatti ce'ee waan kana bakkatti gochuu inuma danda'a ture jedhee yaada Amerikaan gama isheetti itti deebine waan kana gabaabsee kaasuudhaaf gara mootummaatiin yaadonni gabaasa kanarratti kennamanii jiran haa ta'uti Radidiviin mootummaan Abiy Ahmad haleellawwan xiyyaaraa fi diroonii Tigraay irratti xiyyeeffatan bakkeewwan leenjii waraanaa akkanumallee bakkeewwan kuusaa meeshaalee waraanaati jedhamee dubbatamaa ture haa ta'uti akka lafarratti qabatamaan argaa jirrutti haleellawwan deemaa jiranii namoota nagaa haawwan dubartoota daa'immanii fi namoota maanguddootatu gatii kaffalaa jira wareegama yakkoota sukkanneessaa sadarkaa yakka waraanatti addunyaa irratti himachiisuu danda'an seera addunyaa cabsan baay'eetu raawwatamaa jira UN wajjin wal qabatee yeroo garaagaraatti dhaabbati kun dhaabbata toothless dog dhaabbata ilkaan hin qabne ta'ee komatamaati jira waraanni Itoophiyaa waggaa tokkoof nama miiliyoonaan buqqisee 100,000 kan lakkaa'aman nyaate haga yoonaa United Nation karaa interventionii tokko gochuun dandeenye yaaddoo qabu ibsuudha kanaaf ibsi baasu malee wanni tokkollee wanni mootummaa Dr. Abiy Ahmad namoota bakkiti akkuma Abrahaam Faan jechuu jirtanii bakka waraani qubati akkasumas bakka isaan meeshaa waraana qabnedhanii iddoon baqattooti jiran hammaan tan namni agas gahadhumsa laaftu namni qulqullooti daa'iman gan 5 faan gan 10 faan yookaan gan 7 faan awwa waliin ijjeessan kompaan dantachuun hin dandeettu jechuudha kanaafuu realitii laf jirbeeta dhugaan namni dhuga dubbata namaa wallaba hadar dubbatamoo waaqaa wallaba jedhan nu waaqaa wallabuun feenu uummata Tigraay illee taate dhalnama waan taateef dhalnamaati waan keer goonuuf dhuga jirtu dubban lammeessoo karaa cufuu kanaa wal qabee mootummaan Itoophiyaa deddeebii maal jedham gargaarsi namooma akkuma kan dhaqqaban fedhiin qaba garuu TPLF cufeedhan TPLF qorsiin qabnu nyaati hin qabne te beela boo'u jirti jechuudha namni beela boo'u jiru midhaan dhufaniif hin cufa logical mee namum sammuu qabu nuun kunin buqqee mataa baannee yaana namummaan sammuu qabu rational human beings yoo ta'an waan kana akkamitti ilaalla dhuga jirta addunyaan hun beetti kan jaampu goona kan Ameerikaa dabarra Ameerikaa irra dubbadhi yeewuni keessa baana ergamaan addaa ka Ameerikaa ka gaanfa Afrikaatti ramadaman Jeffrey Feltman yeroo dhiyoo resign godhanii turanii jechuun poostii yookiin ramaddii isaanii gadhiisanii nama David Satterfield jedhamu ka ambaasaddara Tarkii turani Ameerikaa bakka buudhanii dhiyoo gara poostii yookiin ramaddii Jeffrey Feltman bakka bu'anii jiranii namni kun yeroo jalqabaatiif gara biyyoota itti ramadamanii keessumaa Itoophiyaa fi Sudaan daawwachuuf jiru Saudi Arabiyaanis daawwannaa isaanii ka Jaanuwaarii 17 eegalu ka guyyaa lama booda eegalu kana keessa akka jiran ka'eeti jira sanarratti dubbadhuutiin gabaabsan namoota dubbattan ammame xiyyeeffannaan Ameerikaan dhimma gaanfa Afrikaatti kennitee jirtu kun jabaa haa ta'u iyyuu malee gama Ameerikaatiinis rakkoo Itoophiyaa keessa furu kana jiru kana furuudhaaf jennuun hanga irraa eegamu hin mul'anne jedheetanii kan inni yaadu haa ta'uti dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan hawaasa addunyaa gama birootiin jiru caalaatti hamma tokko dhimma kana
kanaaf xiyyeeffannoo kennuudhaan kan tattaafataa jirtu United States qoqqobbiiwwaniin sirna abbaa hirree yookaan murna abbaa hirree aangoo irra jiru jilbeenfachiisuudhaaf tarkaanfileen isheen fudhattanii jira. Qoqqobbiin AGOA keessaa biyyattii gussuu isa hundaa ol isa ijoodha. Kun ammam hawaasa biyyattii dhiibbaa guddaadhaaf saaxiluyyuu malee dhiibbaan inni sirna yookaan murna aangoo irra jiru irratti qabaatu salphaa akka hin taane arguu irratti kan jirru. Egaa Jeffrey Feltman yeroo garagaraatti yaalii hedduu taasisaa turaniiru. Haa ta'uti haga yaadan waan itti milkaa'an hin fakkaatu. Kanumaan wal qabateetiin itti fakkaata bakka isaanii kanarraa ka'uun isaanii namni amma bakka isaaniitti muudaman kun ammoo gamee adeemsa isaanii hordofan tuffinsaan kan ilaalu. Daawwii warra kan gubbaa gabaabsee buusa. Akka waliigalaatti David Satterfieldiin kun moolee P namedha waliin biyyoota kan sadeen daawwatan. Moolee P jechuun Secretary of State ittaana Antonio Blinkeniiti. Warri kun lamaanii tokko Saudi Arabia daawwatanii kaan Suudaan kaan Itoophiyaa. Suudaan keessatti fonqolchi mootummaa Khajir kana kana gaamboo mootummaan diimokiraatawaa takkan godha barsan karoori guddaan kan Saudi Arabia irra maal barbaadanii Saudi Arabiyaan xuyyuura ammaanta nam gatuu jiru tokkoffaa soorsiin isii waan taateef gargaarsa keessa hin jirti. Kanaafuu United Arab Emirates malee Saudi Arabia illee gargaarsa biyya Amari walii waan jirtuufi United Arab Emirates illee waa walitti dhiyaatuuf warra raba suniin waan sun persuud confused godhuuf kaan dhimma laga baalee marachuuf Itoophiyaa keessatti karoori samaanii karoori jalqaba waraana akka dhaabatu gargaarsa namoomaa akka dhuuf nagaan akka bu'u wanni adda Jeffrey Feltman gamma yaalin hidhamtooti siyaasaa qaydhaman baay'een isaan akka gad lakkifamaniif namichi kun hidhamtoota siyaasaa guutuma guutuu gad lakkifamuu akka danda'aniif dhiibbaa gochuu mala. Hayyee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya akka guyyaa har'aa kanuma hanga yoonaa ture odeessaalee keenya har'aatiin. Ajiji olaanaa waraana bilisummaa Oromoo waa'ee bobbii waraana Shaabiyaa ka gara Oromiyaa lixaa ilaalchisee ibsa baasee irratti taasifnee jirra. Jijjiiramuu asxaa biiroo barnootaa Oromiyaa wajjin wal qabatee atakaaroo jiranii fi deebii biirichi miidiyaadhaaf kenne irratti mari'annee jirra. Gara dhumaatti immoo atakaaroo bilchiginnaan Oromiyaa garee bilchiginnaa Amaaraa wajjin walii qabdu keessumaa hiree waraana kaaba Itoophiyaa ilaalchisee dubbii gidduu bilchiginnaa keessa jiru sanada isaanii bu'uura godhachuun irraa mari'annee jirra. Gara dhumaatti immoo Tigraay keessatti erga barri faranjoota haaraan Jaanuwaariin darbe seene as haleellawwan xiyyaaraa fi diroonii gaggeeffamaniin namoota 108 ta'an lubbuu dhabuu isaanii United Nations Human Rights Commission jechuun komishinii mirga namoomaa ka dhaabbata mootummoota gamtoomanii gabaasa baasee irratti dubbanneeti jirra. Dhumarratti immoo ergamaan addaa gaanfa Afrikaa ka United States ka dhiyoo Jeffrey Feltman bakka bu'an David Satterfield gara Itoophiyaa fi Sudaan akkasumas Saudi Arabiyaa dhufuuf akka jiran marii keenyaan tuttuqneeti jirra. Odeessaalee keenya irra deebitanii daawwachuu barbaadan YouTube keenya ka daawwattoota jechuunis subscriberoota yookiin hordoftoota gara 400 siqan qabu daawwachuu dandeessu. Facebook irrattis irra deebitanii daawwachuu dandeessu. OMN Global Application jedhamu buufachuudhaanis oduu fi odeeffannoo isin biraan ga'u daawwachuu dandeessu. Waan wajjin turtaniif ulfaadha isiniin jenna. Ergaa tokko akka dhumaatti gama dhumaadhaan itti dabaluudhaaf keessumaa gama YouTube OMN kanaan hordoftoota guddisuudhaaf OMN karoorfateeti kan inni jiru. YouTube OMN kan subscriberoota 380,000 yoo ga'ee jira qabu sana namoonni subscribing godhin jirtan subscribe godhaa nutti michoomaa achirraan qabiyyee OMN guutuu ta'e rakkoo tokko malee argachuu dandeessu jenna. Dhimma kanarratti akka nu hordoftan akkuma tamsaasii keenya kallattii televiziyoonii irras ni jira, YouTube irras ni jira, Facebook irras ni jira. Irra caalaa immoo YouTube irratti onu daawwattan hedduu gammannaa waan wajjin turtaniif ulfaadha isin.